Liibiyaatti manni jireenyaa kantiibaa magaalaa Deernaa namoota hiriira mormii bahaniin gubachuun isaa ibsame. Liibiyaa magaalaa balaa lolaan tibbanaa rukutamte Deernaa keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman waa'ee balaa lolaa namoota kumaatamaan torban darbeef galaafatee irratti deebii barbaanna jechuun hiriira mormii bahanii. Wiixata darbee galgala magaalichatti masjiida seena qabeessa ta'e Sahabaa jedhamutti walitti qabamuun sagalee mormii dhageessisaa turuu isaanii gabaasni maddi keenya BBC'n baasee hubachiisee jira. Qondaalonni olaanoo mootummaa bahaa Liibiyaas aangoo akka gadhiisaniif gaafachaa turani. Miseensonni mana maree magaalaa Deernaa hundi hojiirraa gaggeeffamaniiru jedha gabaasichi. Tajaajila bilbilaa fi intarneetiin ammallee akka addaan citee jirus ibseera. Yeroo haleellaan miidiyaa irratti raawwataa jirus gaazexeessitoonni gadhiisanii akka bahan ajajamaniiru. Hidhi lama cabuun balaa lolaa hamaa fide erga magaalattiin bishaaniin liqimfamee namoonni 10,000 ta'an ammayyuu osoo hin argamin jiru. Lakkoofsi namoota du'anii himamaa jiru garaagarummaa qabaatus UN namoonni 4,000 ta'an du'uu isaanii mirkaneeffadheeraa jedhe. Haa ta'u malee gareen isaa Deernaa akka hin galle dhorkamuu UN himeera. Gareen lubbu baraartotaa, gareen ogeessota fayyaa yaala ariifachiisaa kennanii fi hojjettoonni UN duraanuu magaalaa Deernaa keessa turan ammayyuu itti fufuun hojjechaa jiraachuu isiniin mirkaneessa jechuun Rooyitersitti himan. Qaama deeggarsa namoomaa UN kan ta'e Ochaa irraa Nijiwaa Meeki. Haa ta'u malee gareen biraa Bengaazii irraa Deernaa deeman akka galaniif eeyyama hin arganne jedhaniiru. Manni jireenyaa kantiibaa Deernaa Abdul Meenaan Algaahitii namoota sababa balaa kanaan miidhamuun aarii guddaa qabaniin gubateera. Jiraattonni magaalichaa qondaalonni mootummaa rooba guddaan dhufaa jiraachuu isaa dursanii uummata hin akeekkachiifne jechuun mufii isaanii ibsanii. Dabalataan magaalicha gadhiisaa bahaa jedhamu irraa manuma keessan turaa akka jedhaman himaman. Qondaalonni mootummaa garuu himata kana haalu. Erga Koloneel Muhammar Gaadaafii ajjeefamanii as Liibiyaan qoqqooddaa aangoof jecha raafama guddaa keessa jirti. Amma mootummoota lamaan bulaas jirti. Mootummaa UN irraa beekamtii qabu magaalaa Tiriipoolii keessa buufatee bulchaa jira. Kan lammataa ammoo baha biyyattii qabatee kan jiru yoo ta'u Jeneraal Khaliifaa Aftaariin gaggeeffama. Bulchaan baha Liibiyaa kun balaa uumamaati jedhanis jiraattonni kanatti walii hin galani. Mootummaan baha Liibiyaa haala sodaachisaa hidhichi irra jiru durumaanuu osoo beekuu maaltu na dhibdeen calliseera jechuun komata. Jiraataan magaalaa Deernaa amma Bengaazii hospitaala ciisuun yaalamaa jiran hidhi naannichaa akka dhiphisu arginee bulchitoota naannichaatti akka rakkoo qabuu fi suphaa barbaadu waggaa 2 dura himnee turre jedhan. Amma osoo beekanii du'a keenya ilaalaa jiru jedhaniiru. Kibxata hiriira mormii booda ministeerri bulchiinsa baha Liibiyaa tokko hojii garee lubbu baraartotaa waan danqaniif gaazexeessitoonni hunduu magaalaa Deernaa keessaa bahuu qabu jedhan. Qaamni milishaa biyyicha keessatti wal waraanaa jirus deeggarsa namoomaa dhaabbileen idil addunyaa erganiin dabalata meeshaalee akka ciisichaa fi uffataa fi nyaata ergaa jiru. Jiraattonni mormiif ba'an garuu ammayyuu deeggarsa gahaan nu barbaachisa jedhu. Ragaalee fi qabeenyi qaban lolaan waan fudhatameef giddugalli tokko banamee paaspoortiin jalaa badees akka haaraadhaan bakka buufamuuf gaafataa jiru.